kabajamtoota fi daawwattoota loosheetu akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha harraga qophiilee garaagaraa isinii qabannee dhiyaanneet ni jirra qophii keenyaa kanaas kan deemnee isinii waraabuuf deemnu yuunivarsiitii Haramaayaa keessa iddoon kun Beejingii miti Waashingitan DC illee miti yuunivarsiitii Haramaayaati kanaaf gaa asirratti deemnee qophiilee garaagaraa isiniif waraabuudhaaf deemaati kan nuti jirru jechuudha keessumattuu haalli kun hawaasni maal irraa barata kan jedhamu jedhee isiniif deemuuf deemtu jirru jechuudha har'a kanaaf hangasitti nu waliin tura turtii gaarii maqaan keenya Amdiitino mee gaarii Itoophiyaa keessaa jalqabate yookiin ammoo guddaan eenyu? Guddaan Tulluu Diimtuu daare. Mee yaadi ammallee yaadi. Kan akka Tulluu Diimtuu beeka gaara tokko kan naannoo Amaaraa jechaati. Maqaan isaa kan naannoo Amaaraa. Ras Dashan kan jedhan tokkodha. Ras Dashan gaarri Itoophiyaa keessaa guddaa sadarkaa tokkoffaarratti argamu eenyu? Gaara mul'atan. Mee yaadi. Tulluu Diimtuu. Hin arganne. Station biyyoota Afrikaa keessaa biyyi qubeensi jalqabaa dubbachiiftuun eegalee inni kaan ammoo dubbifamaan dhumu eenyu biyya takka? Ani qorataallee qorataas miti. Biyyaa kan jedhaa. Jibuuti dhagaa. Jaari immoo dubbifamaa miti. Jaari dubbifamaa miti gaa'ee. Dubbachiiftuu mituu. Jaari dubbachiiftuu miti. Akka kootti. An baay'ee sin beeku beekte. Kan akka ollaa Itoophiyaa jiran Somaalee, Keeniyaa, kan akka Somaalee, Keeniyaa fa'aa beeku. Laal isaanii miti akka Somaalee miti jalqabni isaa qubee dubbachiiftuudhaan eegala. Dhumni isaa garuu dubbifamumaan dhuma. Biyyi sana ammaa biyyootuma gaanfa Afrikaa kana ispeelingii tokko qofa dubbachiiftuunsi. Mee yaadi ammallee biyyootuma Afrikaa ollaa Itoophiyaa ta'a. Gaanfa Afrikaa kanatti hara madamuu na fakkaata garuu. Ittuma gaafa natti fakkaatu. Baay'ee argata. Biyyoota Afrikaa keessaa gaanfa Afrikaa illee nima ta'anii biyyi jalqabni isii qubee ispeelingii qubee dubbachiiftuudhaan eegalee itti dhumee ammoo eegatti aanee booda qubee dubbifamaadhaan dhumu eenyu? Itoophiyaadha. Itoophiyaan dubbachiiftuudhaan eegalti. Kan amma gaafa irraan si biyya Afrikaa keessaa biyyi gaanfa Afrikaa illee numa ta'a. Biyyi jalqaba qubeen eegaluunna qubeen ispeelingii dubbachiiftuu ta'e sanii achitti ammoo dubbifamtu dubbachiiftuu numaa hin jirtu dubbifamaadhaan dhuma guututti eenyu biittisa? Yaa galatoo baay'ee galatoo. Egaa eegannaa kabajamtootaa fi daawwattoota loosheetubaa kan sagantaa of barree keenya gaaraa kanaan haala kanaan isinii dhiyeessineeti kan nuti jirru jechuudha.
Gaafilee namoota gaafanne keessaa gaa namoonni deebisanis ni jiranii, hayaannes ni jiranii. Tokkoffaan gaafin nuti gaafanne gaarri Itoophiyaa guddaanna hamii kan jedhamu san gaafannee jirra. Namoonni kaan tulluu diimtuu jedhanii kaanis gaara mul'ataa jee ni jira. Garuun deebisaan isaa ammoo raas dashan isa kana jee ammoo namoonni deebisas ni jira. Kana keessaa ammoo harkatanii jiranii. Gaafii keenya kan lammaffaatiin ammoo biyyi gaafa Afrikaa yookiin ammoo baha Afrikaa keessatti argamanna kan jalqabni isaanii maqaan isaanii qubee dubbachiiftuudhaan eegalee xumurri isaanii ammoo wantumaan dhumu dubbifamaadhaan dhumu eenyu jenneeti kan nuti gaafanne gariin Itoophiyaa jee gariin Somaalee kan jee ni jira akkasumas isaan kana keessaa ammoo kan injifatee deebises ni jira deebisaan isaa Egypti. Egaa maqaan isii Egyptiidha. Namoonni Egypti jaanis ni jiranii kan harkatanii jiranii. Egaa qophiileen keenya kan daawwattoota keenya kan irraa gaafilee gaafanneeffaa asumarratti dhuma. Qophii biraatiin hanga torbee walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa. Miidiyaa keenya Looshe Tubba subscribe like godhaadha. Yoo isinitti tole ammoo share walii godhaa isiniin jenna turtii gaarii. Looshe Tubba Subscribe, like, share. godha.